Ofitti amanamummaa daangaa darbe. Ofitti amanamummaa garmalee daangaa darbe rakkoolee hedduu fida. Tokko murtoo hin barbaachisne. Kana jechuun murtoo hubannaa fi qalbii ala ariitiidhaan murtaa'u yoo ta'u, dhumni isaa bu'aa gaarii hin qabu. Oromoonis yoo mammaaku ariifataan horii gata jedha. 2. Tuffii gorsaa yookaan tuffii yaadaa. Kun immoo isa Oromoon hima didduun du'an didduu jedhu duukaa tokkodha. Anuma ofii agarsiisuuf jecha yaadaa fi gorsaa namootaa tuffachuun dhumni isaa qileetti nama geessa. Kana malees carraalee akka guddinaaf fooyya'insa nama dhabsiisuu qaba. 3. Barachuu dhabuu. Gama biraan ofitti amanamummaa daangaa darbe kun akka ati qofti sirrii taate sitti hima. Kun immoo akka ati beekumsa dabalataa hin arganne si taasisa. Namoonni garmalee ofitti amanamummaa qaban of tuultota yookaan yaadaa fi miira namootaa kan tuffatan ni mul'atu. Hariiroo fayya qabeessa ijaaruu fi eeguuf rakkachuu danda'u. Ofitti amanamummaa qabaachuun barbaachisaadha. Garuu madaallii fayya qabeessa ta'e eeguu fi yaada kennuu fi carraa barumsaaf banaa ta'uun barbaachisaadha.